Harka hordoftoota waliin ta'uuf amma kan walii wajjin ilaallu faayila woordii yookaas maayikiroosoft woordii irratti barraa'ee jiru yookaan faayila woordiidhaan qabdanii bifa akkamiitiin gara PDF'tti jijjiirrachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Innis maalidha? Duraan dursee oofisii irratti barraa'utu irra jira jechuudha. Wanta oofisii irratti barraa'e kana immoo gara PDF'tti jijjiirrachuudhaaf yoo barbaaddanii bakka biraa utuu hin deeminii achuma oofisii marra jirtanii oofisii marra otoo hojjechaa jirtanii gara PDF'tti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Innis akkamittiinitu danda'ama faayila deemtu jechuudha. Faayil eega deemtanii jettanii booddee save as ittiin jettu. Save as eega jedhamee erga seentanii booda faayil neemii gad jalaa kan jiru search as type kan jedhu jira. Work document kan jedhu kana asii irratti gaafa kilikii gootanii warroota achii gadi drag ta'an kana keessaati kamiin fillaa PDF kan jedhutu jira. PDF kan jedhu kanatu fillaa jechuudha. Erga PDF kana fillee jennee booda immoo maal goonaa dookimentiin kun eessatti dhaqee seefii akka isiniif ta'u filuutu isinirra jira jechuudha. Amma asirraa deeskitooppiin jira, dookimentiin jira. Akkasumas external USB, external CD drive wantoota akkasii kana yoonnaa qabaattanii gara CDttis geessuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf amma ani gara deeskitooppiitti hin geessaa jechuudha. Deeskitooppii irratti gaafan kilikii godhu wanti ani jijjiiraa jiru kuni gara deeskitooppii deemaa jechuudha. Kanaaf deeskitooppii fileeraa eegasii booda immoo maqaan wanta kana ittiin seefii gootanii immoo faayil neem kan jedhu kanarratti barreeffamuutu irra jira jechuudha. Kanaaf amma PDF jedhee nan barreessaa jechuudha. Isa booda maal goona dhumarratti akka kanatti seef gootanii jettanii booddee PDF ta'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf PDF isa ta'edha jechuudha. Kun amma PDF'dhaan jira jechuudha. Gararraa isaa kunoo ilaaluu dandeessu PDF jedhee jira jechuudha. PDF jedhee seevii waan hin godheef jechuudha. Kun akka kanatti PDF'tti isinii jijjiira jechuudha. Karaa biraa ammas deeskitoop irra deemtanii PDF kan jedhu barbaaduu dandeessu jechuudha. Kun asirratti argattu PDF asirratti seevii goone addaan irraatu isinii banaa jechuudha. Akka kanatti gara PDF'tti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Karaa biraa ammas intarneetii seentanii intarneetii irrattis onlaayiniis PDF'tti jijjiiruun hin danda'ama. Isa kanas akka kanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Intarneetii irraa immoo akkamittidha kan isin dandeessanii googilii irrattitu convert word to PDF online jettanii hin barreessitu. Eegasii booddee kunoo asirraa akkuma jiru asirraa convert word to PDF online kan jedhutu jira. Isarratti search gaafa gootanii jettanii asii jiru kun warroota list ta'anii jiran googilii irraa list ta'anii jiran kana isa jalqabarra jiru kana yoo fudhanne convert word to PDF documents doc to PDF kan jedhu kana jira. Isa kanarratti kilikii gaafa goonu maal jedha jechuudha asii select word files jedha. Select word files kan jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Erga asirratti kilikii goone booda faayila sanaa isin gaafata. Faayila gara PDF'tti jijjiiruu barbaaddan sanatu isin gaafata jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf asirraa wanticha deeskitoop irraan qabaanii kanaaf woordiidhaan wanta hojjetame barbaadna jechuudha. Fakkeenyaaf asii AIS kan jedhu woordiidhaan barreeffame isarrattanii kilikii godha jechuudha. Achiin booda maal goone jechuudha open jennaanii jechuudha. Achiin booda faayilicha fideetu gashaa jechuudha. Achiin booda convert kan jedhu asiin
gara mirgaatiin convert kan jettu jirti. Isarratti kilikii goonaa jechuudha. Isa booda maaltu ta'a? Kunoo asii download PDF kan jedhu jira. Isarratti kilikii goonaa jechuudha. Gaafa isarratti kilikii goonu eessaa arganne jechuudha. Asii kunoo karaa mirgaa gararraatiin download kan jedhu kunoo as jira. Download kanarratti kilikii gaafa goonu AIS jedhee kunoo amma asirratti kan inni ta'ee jiru jechuudha. Isa gaafa banneennu kan jijjiirame sana kun akka ittiin nutti agarsiisa jechuudha. PDF'dhaani kan baname kana nutti agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf kana maal gochuu dandeenya nuyi? Kun jijjiirameera almost. Ammas asirraa deemtanii desktop irratti save gochuu dandeessu jechuudha. Desktop irratti save eegii gootanii booda deemtanii AIS2 kan jedhee godhee jira jechuudha. Kun asitti AIS2 kan jedhu PDF'ttis jijjiirame arganna jechuudha. Kun akka kanatti nuu kaa'uu danda'a jechuudha. Akka kanatti isa jijjiirame kana onlaayiniis Wordii gara PDF'tti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Galatoomaa.